Eshi maatii YouTube akkam jirtu isiniin jechuun barbaada jalqaba irratti nagaan isiniif abaayatu. Egaa guyyaa irraa kana immoo kan nuti walii wajjin ilaallu Adobe Animation keessatti akkamitti akka Spring wajjin walii wajjin ilaalla. Yeroo baay'ee wanti kun kan beekamu jalqaba fiilmiiwwanii akkasumas koomeediiwwan tokko tokko gaafa hojjetaman jalqaba isaanii seensa irratti Springiiwwan PNG tokko tokko hin mul'atu. Springiiwwan PNG ini agarra እና isaan akkamitti akka isaan hojjetaman walii wajjin ilaalla. Tutoriyaala muraasa walii wajjin fudhachuu dandeenya. Waan muraasa waan tokko tokko walii wajjin ilaaluu dandeenya. YouTube kanaaf aaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan miseensa keenya taadha isin jechuu barbaanna. Akkasumas like share gochuudhaan immoo nu jajjabeessaa. Yoo viidiyoo kana hin jaallanne immoo dislike illee gochuu ni dandeessu isin jechuu barbaanna. Egaa guyyaa irraa kana akkamitti Adobe Animation keessatti kunoo effectiin amma ilaalaa jirtan kun Springin PNG kana akkamitti akka hojjetamu walii wajjin ilaalla. Adobe akkuma asii akkuma agartan Adobe Animation seenna. Kunoo akkuma agartan asii faayilii kana jala create goonaa jechuudha haaraa. Asii full HD kanarra kaawwanna. Rating kunoo asitti 30 jira. Rating kana 120tti jijjiirra. Rating 30 jechuun baay'ee gadaanaadha. Ariitii isaa baay'ee gadaanaa wanta ta'eef rating 120 irra goonee create goonaa jechuudha asii. Yeroo create goonu kunoo bifa kanaan kan inni nu baasu jalqaba irratti kan isin ilaaluu qabdan edit jedha dhufnee preference isaa kana sirreessuudha jechuudha. Preference isaa kun expert jettu kanarra keenya expert preference irra keenya achi booddee full window irra keenya jechuudha. Akka full ta'e full HD keenya akka nutti mul'atuuf asirra keenya asirra akkuma agartan laayerii tokko qabna. Laayerii kana dabaluu keenya dursa PNG galfannaa jechuudha. PNG kun keenya kinoo asii import jennaani PNG galfannaa. PNG kun akkamitti akka inni hojjetamu YouTube irratti isin hojjedhee gasinii lakkisitan ture. Logo kana jechuudha. Logoon kun akkamitti akka inni hojjetamu hojjedhee isiniif lakkisitan ture gadi. Innaa logo keenya asirratti fudhannaa jechuudha. Logo keenya kinoo asirratti fudhanneerra hin sirreessina logo kana jalqaba. Erga akka kana gooneen booddee maal goona asii kinoo mallattoo kanarra dhufne asii dabaluu dandeenya. Laayerii keenya bal'ina isaa dabaluu dandeenya, xiqqeessuu dandeenya. Erga akka kana gooneen booddee kinoo asii ishii kanarra dhufne erga ishii kanarra dhufne booddee insert irra dhufna. Insert jalaa maal uumna? Create motion kan jettu kana uumna. Create motion sochii isaati ka erga akkas goone booddee asii immoo laayerii kan biraa tokko daballa. Laayerii kana immoo maal goona? Laayerii kana asii dhufnee insertii jala dhufnee create classically kanarra keenya. Sababni isaa transition wayim ደግሞ logoon kun yeroo sosochoo akka inni tracking godhanneef kan nu gargaarudha jechuudha. Inni kuni erga kanarra kaawwanneen booddee amma akkuma agartan asirratti galee jira. Asii kunoo dhufeen isin as keessaa mallattoo barbaadan galchuu dandeessu. Ani kunoo isa kanan galchaa apply jedhaanii okay jedhaanii akkuma agartan galee jira jechuudha. Erga galeen booddee kana qabee gara kanatti gaafa fidu masmara inni irra deemudha jechuudha. Masmarri inni amma asitti agartan kun masmara inni irra deemudha. Akkas godhee masmara kana xiqqeessuu ni danda'a. Achi booda akkuma agartan kunoo akka kanatti xumureetan jira. Amma okay gaafa jennuun kunoo effect isaa kanadha jechuudha. Asii akkuma agartan speed isaa irree akka inni suuta deemu gochuu dandeenya. Kunoo
ishee kana qabnee harkisnaa jechuudha. Akkasitti gaafa harkisnu speediin inni ittiin deemu suuta taa'aa deemaa jechuudha. Akkuma agartan akka kana gaafa goonu suuta deemaa jechuudha. Speedii isaa akka inni ariifatuuf yoo gochuu barbaanne asii kaanee gara kanatti duubatti deebisuu dandeenya. Suuta akka inni deemsu yoo barbaanne akka kanatti gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf akka inni suuta yoo barbaanne immoo asii finnee iddoo kanaan keenya amma immoo ariitii isaa xiqqoo ishii dabalaa jechuudha. Isa duraa caalaa innaa akka kanatti ariitii isaatis dabalaa akka inni suutas deemus gochuu ni dandeessu. Kanaafuu isinis bifa kanaan loogoo barbaadan irratti animeeshinii barbaadan hojjechuu dandeessu. Har'aaf kan nuti hojjenne kana fakkaata. Torbee dhufu keessas immoo animeeshinii kan biraa gaafa ekspoortii goonu akkamitti akka ekspoortii goonu walii wajjin ilaalla. Har'aaf turtiin keenya kana fakkaata ture. Yoo jaallattan subscribe, like, share gochuudhaan nu jajjabeessaa. Torbee dhuftu immoo yeroo itti immoo video kan biraa qabannee waa'ee Adobe Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects fi Adobe Animation tutorialota tokko tokko qabannee isiniif dhufna. Ammasitti nagaa nuuf turaa isin jenna. Thank you. Bye bye.